waraana Iraan keessatti waraanni Ameerikaa hammam miidhame ka jedhu ilaalchisee gabaasni haaraan tokko bahee jira. Akka gabaasa Koongireesii Ameerikaatiin bahee kanaatti Ameerikaan waraana kana keessatti guddoo miidhamtee jirti. Gabaasni kun xiyyaarotni Ameerikaa gosa adda addaa 42 ta'an humnoota michootaan dabalatee miidhamuu yookaan barbadaa'uu isaanii ifa godhee jira. Jeettiiwwan waraanaa, dirooniiwwan, helikoophiterootni meeshaa waraanaa hidhatanii fi kan kana fakkaatan miidhamanii jiru. Ofii warra kamtu miidhame? Xiyyaarota akkamiitu miidhame? Muraasa isaanii ilaalla. Gosoota xiyyaaraa US 42 rukutamaniiru yookaan miidhamaniiru jedhaman keessaa inni tokko gosa xiyyaaraa F-15E Strike Eagle jedhamudha. Xiyyaaronni kunniin 4 Kuwait keessatti rukutamaniiru. Ajajni giddugaleessaa US akka jedhetti xiyyaaronni kunniin Kuwait keessatti kan rukutamanii kuffifaman humnoota walootiin osoo hin eegamin akka ta'e ibsee jira. Taateewwan kana keessaa isa tokkoon loltootni Ameerikaa 6 osoo hin miidhamiin oolanii jiru. Ajajaan giddugaleessaa US akka jedhetti Ebila 5 bara 2026 jeettiin waraanaa Strike Eagle Iraan keessa balali'aa osoo jiru kufee kan caccabe yoo ta'u, ooppireeshinii baraaruu bal'aa gaggeeffameen paayiletoonni jeettii kanaa baraaramuu danda'aniiru. Gabaasni kun ibsa caamsaa 19 baaseen jeettiin waraanaa F-35 Lightning II jedhamus sirna ittisaa misaa'ilaa Iraaniin rukutamee badeera. Yeroo sanatti ajajaan giddugaleessaa US akka mirkaneessetti xiyyaarri US F-35 Lightning II Iraan keessatti waan haleelameef dirqamaan qubateera. Nagaan waan qubateef paayiletiin haala fayyaa gaarii ta'e keessa jira jedhe. Xiyyaarri taankarii KS-134 daangaa qilleensaa Iraaq keessatti caccabee paayiletoonni 6 akka dhumaniif sababa ta'eera. Xiyyaaronni biroo 5 ammoo haleellaa misaa'ilaa buufata waraanaa Prince Sultan kan Saudi Arabiyaa keessa jirutti raawwatameen barbadaaniiru. Kana malees gabaasni kun xiyyaarri basaastuu US E3 Sentry ergama addaaf bobbaatee Saudi Arabiyaa keessatti haleelamteetti. Booda suurri ba'aa akka agarsiisutti hafteen xiyyaara kanaa bakka 2tti caccabdee agarsiisee jira. Gabaasni kun akka ibsutti bitooteessa 28 misaa'iliinii fi dirooniin Iraan buufata humna qilleensaa Prince Sultan irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeesseera. Haleellaa kanaanis xiyyaarri E3 Sentry akka manca'e gabaafameera. Gaafa bitooteessa 7 xiyyaaronni kunneen bakka nageenyi isaanii eegamaa hin taane dhaabatanii mul'atanii turani. Gaafa Ebila 5 xiyyaaronni komaandoo US MC-130 J2 ooppireeshinii baraaruu gargaaraa turan rukutamanii kufuu gabaasni kun agarsiisee jira. Kun ammoo jeettiin waraanaa F-15E Strike Eagle Iraan keessatti erga caccabee boodadha. Gabaasni kun akka jedhetti xiyyaarota kanneen keessaa tokko bakka kufee ka'uu kan hin dandeenye yeroo ta'u, paayiletoonni garuu baraaramaniiru. Iraan xiyyaara F-15E Eagle biraa rukuttee akka kuffiste gabaasni kun kan mul'ise yoo ta'u, paayiletiin maqaan isaa hin eeramne tokko keessa waan tureef ooppireeshiniin baraaruu guddaa akka taasifamuuf sababa ta'eera. Gabaasni kun aangaa olaanaa ministeera ittisaa US waabeeffachuun akka gabaasetti Ameerikaan xiyyaarota waraanaa ishee manca'an kana suphuu fi bakka buusuudhaaf doolaara Ameerikaa biliyoona 29 ishee barbaachisaa jedheera. US waraana kana keessatti guyyoota jalqabaa 6tti qofa doolaara biliyoona 11 ol baaste. Sa'aatiiwwan jalqabaa 100 keessatti immoo biliyoona 3.7 baasuu isheetu gabaafama. Ofii maaltu gatii yookaan baasii waraanaa Ameerikaa akkas qaalesse? Inni jalqabaa baasii dhukaatotaaf baastudha. Sa'aatiiwwan jalqabaa muraasa keessatti qofa Ameerikaan wantoota dhuka'aniif baasiin baaste doolaara biliyoona 3.1 ta'a. Dhaabbatni nageenya biyyaalessaa irratti hojjetu Center for Strategic and International Studies tilmaama kaaheen sa'aatiiwwan jalqabaa 100 yookaan guyyoota 4 keessatti baasiin US meeshaalee dhuka'anitti baafte doolaara biliyoona 3.1 ta'a. Akka giddugalli kun jedhetti ergasiis baasiin guyyuu meeshaalee dhukaafamanii giddugaleessaan miiliyoona 758 ta'a. Forbes guyyaatti US meeshaalee waraanaa hagam akka dhukaaftu ifa miti jedha. Ammoo hangaan baay'ee xiqqaa dhukaafteetti inni jedhamu mataansaa doolaara miiliyoonota hedduu ta'aa jedha.
Fakkeenyaaf akka gabaasaaleen agarsiisanitti US meeshaalee misaayila Tomahawk tokkicha Iraan irratti dhukaaftuuf inni xiqqaan $2 miliyoona 2, inni qaaliin ammoo haga $3 miliyoona 3.6 ga'a. Haleellaa misaayilii diinotarraa dhukaafaman fashalsuuf farri misaayilaa THAAD hojiirra oolu tokkoon isaa $12 miliyoona 12.8 baasaa jedha Forbes gabaasa Pentagon waabeeffachuun. Ammoo farreen misaayilaa hagam waraana kanarratti akka bobbaafaman ifa miti.